keessa sanyii Addaam irratti ilma keetitti dhaladheetan si fayyisaa sun hunda isaanii duuka bu'oot raajotaan himamaa dhufe sun yoo fuuldura ishii dhaabbatu gaafa bartu kana boodanii fiigdi addunyaatti. Gaafa keessi keenya gaafa rakkoon keenya nuuf hamame gaafa dhimmi nuuf qabnu keessa gaafa icciitiin keenya nuuf ba'u gammachuu guddaatu namatti dhaga'ama. Isaan raawwittiinis ni baate isa sila sanyummaan keessa jiru san ni dhiifte isa bishaan kennuun ishii cinqeessuun har'a garuu icciitiin ishii gaafa itti himamu addunyaa keessa fiigdee dhimma isaa dubbachuu jalqabdi. Akka qulqullicha Phaawulos Yesus Kristos isa waamu isa kaleessa ajjeesaa ture isa kaleessa duuka bu'oota isaa kan ta'an ajjeesuudhaaf barbaadaa ture sun gaafa waamamu gaafa dhimmi isaa seenan isaa itti himamu gaafa isa kaleessa keessa ture sun dukkan inni kaleessaa ifatti ifuuf ragaadhaaf ture kan inni bahe isa kan jara turan caalaa isa duuka bu'oota turan caalaa duuka bu'oota uummachuudhaan kitaaba barreessuudhaan lallabuudhaan kan isa gitu hin jiru ture. Kitaabota 14 gaafa barreessan keessa kan akka Phaawulos hin ga'u ture. Duuka bu'oota baay'isuudhaan kan akka Xiimotewos Phaaphaasii godhee bakkoota danuutti barsiisota akka isaan daratan gochuudhaan wangeela addunyaa kanatti lallabuudhaan kan akka Phaawulos hin ga'u ture. Gaafa waamaman gaafa Waaqayyo icciitii keessa turre san gaafa rakkoo keessa turre san nutti himamu lallabuudhaaf ba'uudhaaf himuudhaaf ragaasaa ba'uudhaaf gammachuudhaan akka ba'an Saamraawwitti kanarraa ilaalla. Saamraawwittiinis fiigde gabaa keessa naannofti magaalatti galte isa dhokattee bishaan buudhaaf sa'aatii namni hin jirre eeggattee deemtu sun har'a ifatti baate ka dubbachuudhaaf waa'ee isaa kottaa ilaalaa jetteen addunyaa hundatti himte isa kaleessa dhokattee mana keessa turte sun isa kaleessa bishaan buudhaaf illee sa'aatii eeggattu sun har'a katamaa keessatti baate. Yoo Waaqayyo si filate yoo inni si waame yoo inni jireenya kee keessatti inni galee fuuldura namaa baatee dubbachuudhaaf illee hin sodaattu. Kaleessa rakkoodhaan hinarra jira jettu saniif illee dhimma saniif hin qabdu. Aangoon si fillee hin sisittu. Daawitin ilaalaa. Libbaa Aምላak Daawit gaafa Waaqayyo taabota Waaqayyo argu hoogganaa ture. Mootiidha. Duuka bu'oonni isaa wattaaddaroonni isaa kan jala isaa fiiganii waadanuu dubbatan loloonni isaanii hundi dhaabbatanii jiran inni garuu kabbaa isaa lafa godheet Waaqayyo isaa galateeffachuudhaaf uffata kabajaa isaa lafa godheet olutaalee Waaqayyoon isaa galateeffataa ture. Gaafa Waaqayyo keessa keenya nutti gaafa Waaqayyo eebba isaa nuuf kenna gaafa Waaqayyo nu yaadate galateeffachuudhaaf eenyullee hin ilaalu. Saamraawwittiinis eenyuu nu ilaalle. Isa kaleessa dhokattee dhiphattee dukkana keessa teessu saniin ilaalle. Galateeffachuudhaaf gadi baate. Himuudhaaf maqaa isaa dubbachuudhaaf sagalee isaa lallabuudhaaf isitti Magdalaawit Maariyaam jalqaba duraa seexanni torba kan ishiirra ture. Raawwiin ishii hojii seexanaa kan turte Magdalaawit Maariyaam gaafa gooftaan keenya Yesus Kristos boolla keessaa ba'u hunda dursitee turte kan achi geesse. Kaffaltii kaffalameef kaleessa kennameef san ni beekti ture. Kaleessa wanta godhameef kan hin yaadne irraanfanne turte. Jireenya gaafa argatte gaafa jireenya isaarraa nyaata isaarraa isa wajjin jiraatan lamuu gaafa dheebodhe jedhu bishaan lafa naaseete turte Saamraawwittiin. Bishaanichi garuu bishaan nama hin dheebosifne ture. Bishaan mootummaa bara baraa kan taate ishiisa nama dhaalchisu ture kan inni jedheen. Uummattoonni wangeela Maatewos irratti akkuma arginu uummattoonni 5,000 yeroo hunda kan isaan wajjin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin bu'an turan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos midhaan biddeen lamaaf aasaa lamaaf biddeen 5 eebbiseet gabaa hunda nyaachisaa ture.
Hundi isaanii wanta nyaata eebbisee waan danuu wanta nyaatanuunaan faana bu'aa turan. Waa nyaaticha lafa kanaa wanta barbaadaniinaan inni immoo akkas jedheen dhuguma siniin jedha namni nyaata kana nyaatu ni beelaa kan foon koo nyaatu garuu jireenya bara baraatti argata hin beela'u. Har'a foon isaa nyaachuun dhiiga isaa dhuguun jireenya bara baraa kan foon koo nyaate kan dhiiga koo dhuge mootummaa bara baraa argata jedha miti. Foon isaa yeroo hunda lallabni keenya dubbiin keenya yoo foon isaatiif hin taane yoo dhiiga isaatiif hin qophoofne yoo gaabbii gallee karaa mootummaa isaatti hin dhiyaanne faayidaa nuuf hin qabu. Namni dhiiga isaa nugin namni foon isaa nyaatin jireenya bara baraan argatu wanta ta'eef jennaan. Lallabni keenya hundi karaa dhiiga isaatti foon isaatti akka guddanuudhaaf. Gaafa nuuf kenname immoo akkuma sila kaaseen Magdalaawittiin dhaabbattee eeggatte kana jara Phexros fi Yohaannis gaafa boolla sanirraa waa dhabanu dhiisanii deemanii ture. Ishiin garuu hin deemne turte. Kaffaltii kaleessa kaffalameef ni beekti turte. Kaleessa wanta godhameef ni beekti turte. Waaqayyo gaafa keessa keenya rakkoo keenya kaleessaa san nuuf dhiigu hamma dhumaatti yeroo amanamummaa namarraa argamu immoo gammachuu guddaatu namatti dhaga'ama. Inni foon isaatiif dhiiga isaatiif amanamuu nama barbaachisa. Kaffaltii isaatiif kenna isaatiif amanamuu barbaachisa. Magdalaawit garuu amanamtee eegdee turte. Dhumarra maal argatteerti? Yesuus Kiristoos ka'uusaa argitee turte. Ka'uusaa dhayitee duuka bu'ootatti kan lallabdee ishii turte. Obsuun akka nama barbaachisu. Wantoota raawwannu gochoota nu goonu hundi isaa obsarratti akka hundaa'uu danda'u kan nu agarsiisudha. Maatii Waaqayyoo yeroo hunda mana Waaqayyoo keessatti arjoomoota gaarii danuu hojjechuu dandeenya. Wantoota beetekiristaanota adda addaa ijaaruu dandeenya. Namoota rakkate gargaaruu dandeenya. Garuu yoo foon isaatiif dhiiga isaa dhugne yoo akkuma Saamraawittiidhaan bishaan kana otoo dhugdee bishaan hin dheebonne yeroo lammata deebitee kan hin dheebonne bishaan san yoo hin dhugne yoo foon isaa nyaanne yoo dhiiga isaa dhugne faayidaa nuuf hin qabu. Ani eessan jira jedha of gaafadhaa har'atti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka Saamraawit barri keessan irra dhaabbateera, simbira dhaabbateera. Har'a dhuguudhaaf dhaabbadheera. Foon isaa nyaachuudhaaf dhiiga isaa dhuguudhaaf qophaa'eera jedha of gaafadhaa. Hammam qophaa'eera? Hammam karaa kana deemeera kan jedhan of gaafachuu qabdu. Yoo isaaf hin qophoofne, yoo isa kanaaf hin taane barsiisummaan teessanii baratan, faarfachuun keessan, arjoomuun keessan yoo foon isaa dhiiga isaatti hin dhiyaanne faayidaa isiniif hin qabu. Isa jechaan maatii Waaqayyoo hundi keessan foon gooftaa fi dhiiga gooftaa dhiyaattanii jireenya isaa bara baraa kan ta'e dhaaluudhaaf hundi keessanuu foon isaatiif dhiiga isaatiif kan qophooftan ta'a. Namni bishaan kanarraa dhugu dabalata yoomuyyuu hin dheebotu kan nu barsiise maqaan Waaqayyoo har'as borus kan galatoome haa ta'u eebbifamaa nu haa turu. Wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን። Rakkatee beektaa duraanii nuuf kanatti fakkaate yaani tiktookii kanarra akkuma namaskii kan seenu har'a tokko kan wal keessa dhaama waan ta'eef kanumaaf malee dabaraatti biyya qoleessa koo tola isaan biraas waan jiraniif ammas hin bareera isinitti siqeetti taane. Qajeela galatoome dhugaa eeyyeen maramii yeedalaali yeroo dhina afaan Amaariffaayyuu 66 fi Oromiffi 66 wal fakkaatu. Kunoo Tolosaan Aaree beekaa maskii sababii keeti kun hundi. Sabbii ati tuuttee mucaan baay'ee maskii deeme fi kootu bakka goote. Maramii jedhame. Iyyoobe nazira gaafii iyyoobe uumama amma simqatiin nas qabee iyyoobe gaafii irraa ani bee duraanii nuftanii maaliif barbaade maskii sumatu baasee Tolosaa ishee akka guutee baastutti deebisee kootu deebii maaramii laalaan isaanirratti akkamitti maaramii jettaan gisee ati baastu sin argaa bar maal jechuudha.
Amma daabboon iyyoo bakka isin gadhee nu barsiisanii baay'ee Waaliyyoo bin asuma gaafuma kiyya maaliif ibsee deebisa jedhee too bahee beeyyoo. Tolosaa kootu deebii dhugaa Kiristoos maal jechuudha. Hin deebiin Tolosaa nama mana isaatti akkanatti si xiqqeesse deebitee mana isaatti deebitaan deebii. Laala maaraan xiqqeessuuti banaan baay'ee. Maski girigiri bana girigiri dis karara jara ila girigiri disi maani kanani gaafii si dabala. Kanani gaafii si dabala. Bada rabbashaa ila amma karani gaafii kiyya yoo deebiin argachuu sarra'ee hafuun qabu khalaas. Kaspian maalin Kaspian kitaaba qulqulluu keessa Kaspian tu jira. Kaspian maalin Milo yo. Kaspian kapan? Ini sama Wangel inji malah no wallahi Wangel sama. Wangel loko. Beta Kristianos tiga bice hika nami ala kemabi bikin dasarnya malah kemi. Wangel. Karaga ki. Koi orsi. Karaga Wangel arra cakka sewar badi cakka sifani mo. Cakka sewar badi sitani marra karo kana karasi Kaspian jechu malin. Kaspian malin. Ya. Kaspian jechu malin ni barifat jechu. Kaspian jechu. Bidiksana gara cok. Asitti Kaspian jechuun nama wannoo jechuudha. Nama gurraan hin dhageenye mina jira miti re. Amma maskiif basaluuf basritti beeka. Warri jalaa hiikasaa barreessa. Dhugaa rabbi. Yeroo isaan tikkitoo waga nagaan dhuftan. Ini aku nih Kaspian, ani akka Arabi fatin itti maruga. Hojii keenya Maski solo salamata mana kanatti hin deebine ishee akkanatti qallaltee warrattee akkana siin jettee maskiitti. Maaliin godhe? Tolosaa baaramees Maaliin godhe maayinni maskii kana hundamoo indee hin qalladdaati namni duraanii amma siimoo asin duraanii akkamitti namni jijjiirama indee Tolosaa maal seete shambokkoo seete moo gararraa seete har'a amma akkasii nama biraa. Jechuun isuma kan duraan nu tajaajilaa turte. Keessa kee maadamii wajjin walitti qabdan beekte akkanan jettuun iyyoo ishee kamitti obboleessa. Jechuun duraan mana keenya nu fakkaatanii nu bana ture ibsaa jechuu barbaadetti naan dhuwan immoo kana. Akkamitti yeroo darbe karaa